Adda Liidiyaa Shafard umrii isaanii irra jireessa United States keessatti kadabarsan yoo ta'u qabeenya isaanii gurguranii Tigraay keessaa gandatti dhalataniif mana barnootaaf kilinikii hojjechiisaniiru. Mana barnootaa isaan ijaarsisan keessatti kanneen baratan kolleejiiwwaniif yuunivarsiitiilee adda addaarraa eebbifamanii har'a biyya isaanii damee adda addaan tajaajilaa jiru. Adda Liidiyaa Shafard dhalatanii ka guddatan Tigraay godina giddu galeessaa Haayilee keessatti kan argamtu ganda Farasmaay jedhamtu keessatti dargiif TPLF gidduutti innaa waraanni ka'e dargaggummaa isaaniitti baqattummaaf saaxilamuu dubbatu. Waggoota hedduu booda xumura bara 1990 gara qe'ee dhaloota isaanii Farasmaayitti deebi'an. Tamqolot abruux kumuz khallo hantu qala beensa bizib tabali'a musama qut'am hazine nawx magad slazkhadu. Maatii koo gaafachuu innaan dhaqu mana barnootaa akka isaan hin qabaanneen hubadhe. Asii ijoolleen koo mana barnootaa innaa deeman hagam akka isaan gammadan nan beeka. Ijoolleen sun kan isaan barbaadan sanuma. Lukaan karaa fagoo deemanii innaa baratan rakkoo hedduun akka isaan mudate innaan dhaga'u hedduun gadde. Intalli tokko mana barnootaatii ituu deebituu dadhabdee boqochuuf gaaddisa mukaa jala akkuma teessetti hirribi ishee fudhatee achumatti waraabessi nyaachuusaa innaan dhaga'u baay'een gadde. Asii biyya gaarii keessan jiraadha. Hangan lubbuun jirutti hojjedhee nyaachuu nan danda'a. Ijoolleen koos akkasuma. Ijoolleen sun garuu carraa akkasiin qaban. Ofii koo waan hin baranneef barachuu dhabuun miirri isaa maal akka ta'e naaf galaa jedhan. Namoonni naannoo sanaa hedduun Aayyoo Liidiyaa jedhee na waama. Kan isaan jiraatan Ameerikaa kutaa Meerilaand keessa yoo ta'u ijoollee 2 qabu. Akka hoo 3 arganiiru. Mana isaanii konkolaataaf akkasumas qabeenya isaanii kabiroo gurguranii maallaqa qusatan illee itti dabalanii bara 1998 Adda Liidiyaan mana barnootaa sadarkaa 2ffaa ijaarsisan. Manni barnootaa sun tajaajila isaa waggoota 16 keessatti barattoota sadarkaa adda addaarra ga'an horateera. Garuu naannoo Tigraay keessatti lola waggoota 2 ol fudhateen manni barnootaa sun miidhaan irra ga'ee jira. Tahada zabaggasani ane nibtasbay khayid kamaalalas kollahu tamqol timrt zaybulhum misra'ahum. Ani walitti bu'iinsi sun erga mudatee hin deemne. Haa ta'u malee achi kan jiran obboloonni koo arganiiru. Waa'ee haala isaanitti himu. Meeshaalee qabeenyaan jiru saamamuuf caccabuu kan hafes barbadaa'uusaa dhagayeera jedhan. Adda Liidiyaan mana barnootaa sadarkaa 2taa maqaa isaaniitiin moggaafame kan ijaarsisan qarshii miliyoona 25 ture. Manni barnootaa kun kutaalee 16 kan qabu bilookii 4f laaboraatooriif waajjiraalee bulchiinsaaf kutaalee tajaajilan bilookii 3 qaba ture. Meeshaalee guutuu kan ispoortiif jimnaastikii tajaajilan dirree taphaa kan qabuuf heektaara 4 irra kabuufate ture. Manni barnootaa Adda Liidiyaan ijaarsisuun kennan kun yeroo ammaa haala irra jiru daayirektara yeroo fi kan ta'an obbo Aragaawii Gabra Libaanos dubbataniiru. Hizni yoo kunuutaat gun maxbarasab naayit khabaabii walaat. Haalli isaa nama gaddisiisa. Hawaasni naannoo barattoonnii fi barsiisonni rakkoon qorqalbii isaanirra ga'eera. Meeshaalee barnootaa haala isaa innaa ilaallu immoo manni barnootichaa akka durii miti. Hojiin baruuf barsiisuu adeemsifamaa kan jiru. Laaboraatoorii waaltaaleen keessatti waa uumanii hojjetanii fi meeshaaleen gargaarsaaf ta'an otuu hin guutamiin. Itti dabalee immoo dubartoonni rakkoo qorqalbiif daran saaxilamuu isaanii barsiistuu Kidaan Gabratinsaa'ee ni dubbatu. ደቂ አንስትዮ ናይ ስነ አእምሮ ችግር በጥሕዎን እዩ እንደገና ብዙሕ ጸገም dubartoonni rakkoo qorqalbiitu isaan mudate humnaan gudeedamaniiru kaan immoo miseensi maatii isaanii innaa ajjeefamu arganii rifataniiru. Waraana sana dura barattoota dubartoota walakkaa ta'antu turan. Amma garuu lakkoofsi isaanii gara 100 harka 20tti gaccabee jira jedhan. Bamnat Naggaaf Biniyaam Taklamaariyaam mana barnootaa sadarkaa 2taa Liidiyaa kan Farasmaay keessaa barattoota kutaa 11ffaati. Koovidiif waraanichi boodatti ituu isaan hambisuu baatee silaa har'a barattoota kolleejii ta'u turan. ዲስክታት ናይ ተሰባበረ እዩ ሓፍቲ ሓደ ናይ ካው ናይ ቤተ ፈተነ barcumni nuti irra teenyuuf meeshaalee kabroon caccabaniiru. Gara laaboraatoorii innaa dhufan jechaan malee hojiidhaan waan arginu hin jiru. Walumaa gala caasaan mana barnootichaa hin jiru.
gamoosaa qofaat hafe kana argaa barachuun qalbii namaa cabsaa jette. Aadde Liidiyaan ammas qarshii gara miliyoona 1 ta'u deeggarsa gochuudhaan meeshaaleen barnootaa akka guutamu deeggaruu isaanii daayirektarri mana barnootichaa Aragaawii Gabra Libaanos dubbataniiru. ልዕሊ 852,000 ብር ዝዋግኡ barullee 13,000 fi qalama 2,600 akka bitamu taasisaniiru. Erga isaan kana godhanii booda barattoonni 300 ol barnootatti deebi'aniiru. Jabaannee hojjechuu itti fufnaan nu cinaa akka dhaabbatan karaa bakka bu'aa isaanii waadaa nuu seenaniiru. Deeggarsi Aadde Liidiyaa kana qofaa miti. Yeroo tokko mana barnootaa sanaaf maatii isaanii arguuf gara qe'ee isaanii deemaa utuu jiranii waan daandii irratti isaan mudate waggoota 10 boodallee innaa dubbatan miira isaaniitti tuqama. ኣብ መገዲ ሓንቲ ክትወልድ ዝቐረስ መንእስ Farasmaa irraa gara Aduwaatti deebi'aa utuun jiru daandii kiyya irratti namoota 3 dubartii ulfaa tokko waliin taa'anii turan. Minibaasii nuti keessa turre innaa argan maaloo dubartii da'uuf kaatee nu gargaaraa jedhanii shofeericha innaa kadhatan konkolaataan sun guutuu waan tureef tolan jedhin hafe. Anis teessuma koo gadhiisuuf innaan jedhu qofaa deemuu dandeessuu naan jedhan. Dhugumayyuu nama isheetti dhiyaatu isee barbaachisa. Guyyaa sana cinqii ishee an arge yeroo hundumaa ija koo duraan badu. Baay'ee gaddeen kilinikiidhuma duraan ture keessatti kutaa da'umsaa hojjechuufan murteesse jedhan. Waaltaa sana akkuma yaadan hojjechiisuu jalqabanis qabeenyaa isaanii mana barnootichaaf oolchuuf jecha waan gurguraniif salphaan turre. Firoonni koo naannoo kana jiraatan qophii wayii qopheessanii $25,000 walitti naa qaban. Baasii hedduun irratti ba'eera. Ana hawaasa koo gargaaruun barbaada. Bu'uura tokko tolchuun qaba. Ummatichi anaaf maatii koo obboleessa obboleettii fi ijoollee kooti jedheen amana. Akkas wal gargaarraan hawaasa jijjiiruu dandeenya. Obbolaa mana jireenyaan qabaan kophee kan hin qabaanne hin qaba. Isaaniif an waanan jiruuf waan nyaatan qabu. Isa hafe ofii hojjetanii guuttatu. An kanan amma argaa jiru daran hamaadha. Kanneen deeggarsan qabne sanaafoo eenyutu dhaqqabaaf jedhan. Kutaa itti deessisaniif tajaajilli baqaqsanii hodhuutti geggeessamaa ture akkuma mana barnootaa waraana sanaan manca'ee badiin qarshii miliyoona 9 hedamu irra ga'u waaltaa eegumsa fayyaa harmooliif daa'immanii kan Aayyoo Liidiyaaf bulchaa yeroo kata'an obbo Kida Tasfamaariyaam dubbataniiru. የሕዝኒ የናየ ኩነታት ግን ማሕበረሰብ ናይቲ ከባቢ ልካ ዋላት ተማሃራዩ Qabeenya ennaa ilaallu jenereetaroota meeshaalee nama deddeebisuuf oolan waaltaa tajaajilli baqaqsanii hodhuu keessatti gaggeeffamaa ture waan ta'eef laaboraatoorii altiraasaawundi meeshaa ji'aan fayyummaa dubartootaa ittiin hordofan akkasumas qabeenyaan qarshii miliyoona 4tti tilmaamamu saamamaniiru kaan barbadaa'aniiru. Bu'uura misoomaa irratti immoo manca'uun qarshii miliyoona 1.3tti tilmaamamu irra ga'eera. Ogeessonni eegumsa fayyaa har'a innaa ibsaan hin jiraan tajaajila kan kennan tokko innaa hojjetu kaan immoo ibsaa moobaayilaa ibsuudhaan akka ta'e hojjettoonni ibsaniiru. Manca'uun sun keessumaa miidhaa inni haadholiif daa'imman irraan ga'e ilaalchisee dhiibbaa hojii isaanii irra jiru Siistar Hadaraa Asfaaw akkasitti ibsu. Haadha tokkoof ibsaa humna aduun hojjetu yookaan soolaarii kireeffachuuf hanga qarshii 3,000 gaafata. Bajatarratti rakkoo guddaa nutti uumee jira. Erga deessee booda yoo xiqqaate sa'aatii 24 hordoffiin taasifamuufii qaba. Haa ta'u malee badii dhaqqabeen kan ka'e tajaajila ennaa kennaa jiru siree murtaa'e qofaadhaani. Kanaaf haati deesse tokko ariitiidhaan siree gadhiisuuf dirqamti. Kun nu mudates hojjechuu garuu hin dhiisnee jedhan. Aadde Liidiyaan har'a ka jiraatan nama kabiroo waliin wal gargaaruudhaan mana kutaa ciisichaa tokko qubaa kireeffataniiti. Jireenya isaanii guyyuuf kan ittiin deddeebi'an geejjiba uummataa gargaaramuudhaani. Akkas dadhabee hawaasa kootiif kanan gumaache kana ta'uusaa innaan ilaalu yeroo sana qoonqoo ijoollee kootiirraa butee waan fedhan akka hin bitanne kanan dhorke innaan yaadadhu nan gaddaa jedhu Aadde Liidiyaan. Maaliif kophee rakasanuu bittaa? Nuti kophee gaariidha kan nuyi barbaannu ennaanaan jedhan isin waan uffattan kophee kaayyattan qabdu obbolaan keessan biyyee jiran garuu
kophee kaa'atanis waan uffatanis hin qaban hin jedhaan ture. Haala kanaan kanan hojjedhe saamameef manca'ee innaan argu nan gadde. Haa ta'u malee gamoon sun hin jigne jira. Isa suphuuf kan bades bakka buusuudhaaf martinuu waan qoodasaa ni gumaacha jedheen abdadhaa jedhan.